Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isin dhageessaa oduu waliin Andarartuu Bushaati. Rakkoon sammuu gaddabbaa'uu jedhamu harka lamaan dabaleera jedha gabaasni BBC'n gabaase. Sababa dhibee vaayirasii koronaan kan ka'e dhibeen sammuu gaddabbaa'uu namoonni rakkatan baay'ataniiru. Dr. Charlie Beekar Yuunivarsiitii Natingaamitti deeggaraa Piroofeesaraa yaalii dhibee sammuu akka jedhanitti namootni dhibee gaddabbaa'uu kanaaf saaxilaman namoota durumaan rakkoo miirri gaarii ittiin dhaga'amne qaban kanneen dhiphina akka malee qabanii fi akkasumas rakkoo fayyaa waliigalaa qabanidha. Haaluma kanaan wal qabatee namootni yaada sammuu keessan keessa dhufu irratti jijjiirama argitan miirri wal makaan isinitti dhaga'amu hamma barbaachisuun olitti dhiphinni isinitti dhaga'amuu fi jijjiiramni amala keessanii jireenya keessan guyyaa guyyaa irratti rakkoo yoo isinitti fide akkasumas rakkoon kun torbee lamaa ol yoo isinirra ture yookaan yoo isinitti deddeebi'e ogeessa fayyaa bira deemuu fi yaalamuu qabdu jedhaniiru. Namoonni umurii dargaggeessaa fi ga'eessota ta'an dhibee vaayirasii koronaa kana babal'isuu danda'u jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa akeekkachiise. Namoonni umurii 20 hanga 40 keessa jiran mallattoolee dhibee vaayirasii koronaatiin dhufan hin mul'isan yookaan mallattoo baay'ee sasalphaa mul'isu. Waan kana ta'eef isaan dhibee sanaan qabamuu isaaniillee quba hin qaban. Kun immoo namoota dhibee vaayirasii koronaan dhufu saaxilamoo ta'an kanneen akka namoota dulloomanii, namoota dhibee yeroo dheeraadhaaf yaaliirra jiranii fi bakka namootni baay'inaan walitti duudanii jiraatan jiranitti itti dabarsuuf carraa dabala jedhameera. Gabaasni kan Aljeeziiraati. Namoonni garaa ciniinnaa hamaa sa'aatii 24 gaditti itti cime dafanii yaala barbaaduu qabu jedhame. Garaa ciniinnaan akka tasaa mallattoolee akka dhaqna gubaa, sochii nama dhorkuu, ol deebisuu, nyaata jibbisiisuu, garaan bokkukuu fi bobbaan bobba'uu diduu waliin yoo namatti dhufe rakkoon mar'ummaanii fi hafii mar'ummaanii ta'uu waan danda'uuf utuu ofirra oolchanii hin bulchiin yaala barbaaduun lubbuu baraara jedhan ispeeshaalistiin baqaqsanii yaaluu Dr. Daawit Milkiyaas. Akka Dr. Daawit Yookoo Dooktaritti manitti yaali dhibeewwan garaa ciniinnaa ammee sa'aatii 24 gadi keessatti yoo ta'e bu'aa gaarii fida jedhan yoo namarra ture garuu hanga lubbuu dabarsuutti ga'uu danda'a jechuun namoonni mallattoolee kana ofirratti argan gara hospitaalaa dhaquu qabu jechuun hubachiisaniiru. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kan hangamaa ture hanga torbaniitti nagaatti.